hordoftoonni jaaluu Oroo akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kiyya galata rabbii arrammoo dhufee jira. Please akkuma mana kiyya argitanii nagaa subscribe like share comment gochuu hin dagatinaa. Please ijoollee Oromoo maatii naa ta'aa isiniin jechuun dagadhan yoomiyyuu please na biran darbina. Har'a qubee afaan Oromoo waliin haa firoomsinu. Akkuma dooktarri keenya dooktarri kabajaa lafa nuu kaa'ee darbe aba jennee kana afaanuma keenyaan tarsiimoo hubanna jedhanii jechuudha. Abbaa keenya dooktara kabajaa immoo xiqqoo isheen firoomsa jechuudha. Firoomsii keenya walumaan haa dhaggeeffannu. Abbaan koo na waame balbala cufi jedhee caaltuunis na waamte daada fi kottu naan jette eeyyee kaada fee dhufaa fagoo miti manni isaa gaagaa nama boroo kaane haa harka keenya dhiqanne ilkaan keenya riganne jalqaba barruu fudhanne kaakaane kaadafnee deemuuf laalaa kana keenya nyaanne maamana barumsaa deemnaa naamusaa ni baranna. Garuu irra darbe yoo ta'e hin beeku hin barreessine jechuudha. Akkasumatti hin jedhee waan irra darbe nan fakkaatu. Innaa hanga dhumaatti ni fixa yeroo biraa naarraan ga'ee dhiise maamana barumsaa deemnaa naamusaa ni baranna achirraan ga'ee dhiise jechuudha. Yaa otoo barreeffamaan ta'e baay'ee bareeda. Yeroon biraa mee barreeffama bukkeetti qabee fiduu isatu irra caalaa jechuudha. Fakkeenya abbaan koo na waame kan jedhu kana otoo bukkeettis barraa'ee kan of ta'e baay'ee bareeda. Osoo barreeffamaan agarsiisaa deemee baay'ee namatti tola ture. Qubeessuudhaaf illee dubbisuuf illee qabachuuf illee isatirra bareeda. Iskiriinii bilbila kiyyaatu takkaa ni bana takkaa ifaan takkaa ni dabala takkaa bilbila kiyya xiqqoo ishee dadhabbina qabana fakkaatee ifa isaa inni dabala ni qannasa jechuudha. Ofiisaatu akkas godha. Innaa filiis warri afaan Oromoo qubeessuu hundumaa qubeessina yaa hoolota qubeeti. Warri jaallattan like comment share subscribe gochuun dagatinaa na jajjabeessaa isiniin jedha gamanumaanii. Ammoo jechootuma afaan Oromoo nutti fakkaatanii jechoota ormaa kan nuyi fayyadamnu baay'een waluma kan inni jiru jechuudha. Garuu jechoota keenya nu fakkaatan yookaan afaantu nu bare malee jechoonni kun jechoota keenyaa miti. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee deddeebisnee ni fayyadamna. Anis inuma fayyadamaa otoo hin beekin jechuudha. Garuu keenyuma nutti fakkaata. Minimsaan loor keenyaan bashannanaa oolti jedhee kapitoon amna akka kiyya jaallattan achumaan seenaa viidiyoo salaalaa fi ijoolleen keenya baay'een silaa dosaan oolan hin beekamu miidiyaa kanarraa ta'u sababa biraa ta'e yoona kana viiyuunsaa koominti laayikiinsaa sabskiraabiinsaa yoona kana baay'ee deemaa ture. Nama akkasitti sabasaa fi bifa gaariidhaan waan gaarii hojjetee darbuuga bakkee gaariitti badaa hin mul'annu girrisaa waan taaneefu kanarraa otoo bilisa baanee wal guddisnee harka wal qabnee nama waan gaarii hojjechaa dhufe keessattuu artistoonni keenya waan hedduu keessa dhaabatanii bor waan isaan irra ga'amu beekamu yeroo saba isaaniif sagalee ta'anii silaa biyyattii keessatti ni beektanii. Saniifuu laalaa fi adaraa keessanii yaa kukutanii asiif achittiin ofiin itti miidiyaa ofii guddifachuu otoo hin taane nama waan haaraa qabatee dhufe sana harka qabuutu irra bareeda. Kanaaf waan illee subscribe like share comment gochuun dagatinaa isiniin jedha gamanumaanii. Amma jechoota tokko jechoota osoo nuti hin beekin jechoota ormaatti fayyadamnu garuu hin barreessine akkanumatti sammuu kiyya keessa amma yaadadhe isinitti hima jechuudha. Qubee afaan Oromoo kanallee yeroo hambiraa
hanga dhumaatitti barreeffamaa fi sagaleedhaan wal bukkee qabee ni fida. Yoo jaallattan ammasitti laayik gochuudhaan jaalala qubee afaan Oromoof qabdan ibsaa. Yoon dogoggore dhiifama na of kolchaa. Amma qubee afaan Oromoo ton taane jechoota afaan Oromoo fakkeenyaa fi misaa silaan kan fayyadamnu afaan Oromootiin laaqanaa jechi misaa jedhu misaan marraatti jechuma keenya nu fakkaate malee laaqana. Qursii ciree, iraatiin irbaata. Nu biratti hin jedhama garuu akka naannoo keenyaatti irbaan irra caalaa irbaatumatti beekama malee iraatii namni jedhu hin jiru jechuudha. Irra caalaatti garuu qursii ni fayyadamne. Irbaata kanarratti xiqqooshee iraata kan jedhamu kana fayyadamnu jechuudha. Garuu qursiis yeroo tokko ni fayyadaman ijoolleen qubee afaan Oromoo jaallatanii. Isaan kun sadan yeroo baay'ee immoo itti fayyadamna. Yoo barreessinullee ta'e yoo dubbannullee ta'e ishiin garuu keenyaa miti tolee itti fayyadamuu qabna jechuudha. Akka seera afaan Oromootti yeroo barreessinus ta'e yeroo dubbannus tole otoo jennee otoo afaan keenya itti baree baay'ee bareeda. Ishii keenyaa miti jechuudha. Yeroo tokko immoo goobas jennaan anis inumaan jedhaan nama waan takka hojjetee argine yookaan goobas hidhannaa yookaan immoo goobas jennaan yeroo sana bukkee jiraanne garuu jabaadhuullee ni jenne yoo namichi sun waan gaarii hojjete ati cimaadha yookaan immoo ati cimtuudha barataa cimaadha garuu ni jedhame. Keenya barsiisonni warri seera afaan Oromoo eegan ni jedhanii nuti balleessa malee. Faallaan goobozii cimaa jechuudha afaan Oromootiin keenyaa miti jechuudha. Gooboziinis itti fufuudhaan birriin qarshii yookaan maallaqa jechuudha afaan Oromootti. Qarshii yookaan maallaqa. Makiinaan immoo konkolaataa. Konkolaataa, shufeera, konkolaachisaa. Akkas jechuudha afaan Oromootiin. Yaa'u baay'een keenya ni beekna utuma beeknu garuu hin fayyadamnu. Nu jalaa badee yookaan wallaallee otoo hin taane hin fayyadamnu jechuudha. Anayyuu taanaan makiinaa, shufeera malee konkolaataa yookaan konkolaachisaa garuu namoonni fayyadaman illee ni jiranii. Nuyis ni beekna fayyadamuu qabna. Afaan keenya yoo nu guddifanne yoo nuti kan namaa jala fi inni lafa goone jechuudha keenya beekamtii dhabaa deema malee argachaa hin deemu. Keessattuu artistoonni keenya gahee guddaa taphatanii. Fakkeenya Obbo Baqqalee Garbaa yeroo tokko suuqiillee deemtanii yoo suuqiin sun afaan keessan hin dhagahu yookaan afaan isinitti dubbattan hin dhagahu ta'e isaa deemaa karaa biraatii bitaa. Akkasittiin afaan keessan guddifattani. Maaliif abbaan suuqii sunillee yoo kan akkas yeroo mara godhamu ta'e tattaaffii gochuu danda'a jechuudha afaan Oromoo baruudhaaf. Saniifuu afaan keenya sirreeffachaa afaan Oromoo qulqulluu ishee bareedduu ishee haasa'uudhaaf beekuu qabna. Utuma beeknu immoo afaan yoo dibdee itti nu fiiddes yeroo tokko sirreeffachaa deemuun baay'ee bareeda. Keessattuu haloonni amma dhuftanii warra kiyyaa haaraan afaan Oromoo irratti hojjedha. Yeroo haasoftan afaan Oromoo qulqulluu bareedduu ishee haasaa yoo tokko viidiyoo hojjettanii maaliif haloota qubee ofiin jecha haloota qubee kana qubee bareedaa haalchisuu qabna. Amma danda'ametti jechuudha. Garuu hin danda'amu anumti otoo hin beekin itti dabalaa jechuudha waliin isheedha. Saniifuu garuu amma danda'amaa ta'etti otoo afaan keenyaan bashannannee otoo afaan keenya akka afaan kamiyyuu beekuun bareeda. Beekinaa jechaan hin jiru. Afaan kamiyyuu yoo beekan faayidaa qaba malee miidhaa hin qabu. Saniifuu garuu immoo kan ofii abbaatu bareechataa yookaan abbaatu sirriitti qabatee
nama hin beekne illee barsiisaa jechuudha. Saniif keenya dura oolfachaa, keenya mataa irratti baattachaa kan dhufte immoo akkuma dhuftetti keessummeessinaa jechuudha. Saniifuu garuu baay'een keenya ni beekna. Akkanumaan hin jira miti warruma xiqqoo ishee akka kiyyaa kana waliin dabaluuf akkasii. Kanan biraa zabanyaa yookaan immoo waardiyaa kun lamaan iyyuu keenya miti garuu yeroo baay'ee keenya ta'anitti argamu. Afaan Oromootiin eegduu jechuudha. Zabanyaa yookaan waardiyaan afaan Oromootiin eegduu. Yeroo baay'ee sargiitti fayyadamna. Sargiin garuu afaan keenya miti. Sargii afaan mannu bare malee cidha jechuu qabna jechuudha. Afaan Oromootiin cidha. Kanan biraa osoo hin barreessine ta'e baay'ee bareeda. Hin barreessine sa'aatii sin arganne waan ta'eefu otoo barreeffamaan ta'e tartiibaan dhufa jechuudha. Sarraatenyaa hojjettuu. Sarraatenyaa jechuun hojjettuu akkas yoo dogoggoruu baadhe jechuudha. Hojjettuu manaa. Xilaa yeroo baay'ee xilaa kana ani yoo kanan baree jechuudha. Xilaa maqaa ishee sirriitti waamuu dadhabe. Xilaa yookaan jaanxilaa kan jennu kunillee keenyaa miti. Anuu gaafatameen baree jechuudha. Dibaabee afaan Oromooti. Dibaabee kan namni baay'een beeka jedhee yaadu garuu weellisaan sirbee jira. Gaafatameen ture. Kanan biraa anan gaafatamee sammuu koo keessaa badu dide jechoota kanaayyuu kanas akkasitti isinii fiduu dhufe kan na kakaase jechuudha. Namoonni baay'een yeroo baay'ee ni gaafatanii. Qarshii kanallee gaafatamee beeka. Xilaa kana gaafatamee wallaalee jechuudha. Nunis xilaama yookaan jaanxilaayyuu miti. Jaanxilaatti miti xilaattan beeka. Afaan Oromoo se'aa jechuudha garuu afaan Oromootiin dibaabeedha. Tokkummaa nama gaafatamee wallaalee mana kiraa jechuun afaan Oromootiin maal jechuudha naan jedhame mana kiraa. Mana kiraa gaafa afaan Oromootti deebistu manni manuma ta'e garuu kiraa jennaan mana kiraa. Kiraa jechuun afaan sana lakkaa'isa siin qalbeeffanne waan hin deebisu dhabee mana yeroo garuu deebiseedha. Mana yeroo mana ergisaa. Mana yeroof keessa turan afaan Oromootti adeemu mana yeroo mana kiraa nama dhibdii jechuudha kun. Mana kiraa mana ergisaa yookaan yeroof kan keessa turtu mana ergisaa jechuun yeroo maa keessa turte mana yeroo akkas jechuudha. Mee warri kana caalaatti immoo eenyuuna jettan hiikuu ni dandeessanii. Ani garuu akkasitti hiikee akkasumatti gaafadheeras mana yeroo garuu baay'ee itti fayyadamnu. Mana kiraatti beekama. Namootatu na gaafatee jechuudha. Na gaafatee deebisuu yaaleera. Xilaa sanallee dadhabee ergasii gaafadhee baree ergasii sammuu kiyya keessaa hin banne. Saniifuu sanillee gaafatamuu hin dandeessu. Hin beekamu. Tarii namummaa beekutu akkas godhaa. Tarii immoo warrummaa hin beeknetu sin gaafachuu malaa sinillee qalbeeffadhaa jechoota nama kana jedhee akkasitti jechoota keenya waliin sirreeffachaa adeemnu. Maaree, fiqiree, liyyuu jechuu dhiisnee liyyuu jechuu barbaanne ati nama addaati yoo jenne maaree amma jennu immoo damma yoo jenne damma daamuti yoo jenne bareedaa jechuudha. Yenee koonjoo bareedduu tiyyaa magaallee tiyyaa afaan Oromootiin wanta baay'ee jira jechuudha. Wanti babbareedan kanaan yoo nagahee akkas afaan Oromootiin damma tiyyaa damma daamuu tiyyaa bareedduu tiyyaa akkas yoo jenne bareedduu koo garuu hin jedhamu. Ijoollee baay'een amma argetti YouTube kanarratti iyyuu warra waliin makaniyyuu ni sirreessanii qubee afaan Oromoo sirreeffadhaa yoo dubbattanillee yoo barreessitanillee jecha wal sirreessaa ama dhufanii nuyi immoo
akkanumatti jechoota nama kanan dubbadhee kun dhuguma lafaa ka'ee miti gaafatameera. Ofii kiyya gaafatamee argee keessa darbee jechuudha. Saniifuu si fayyada. Waanuma beeknurraa waliif haa qoodnu. Yeroo biraa utuu barreessee baay'eetu jira. Garuu barreessee hin dhufne ariitiitiin dhufe waan ta'eef firoomsii sanallee hanga zaatti miti hanga sanatti hin firoomsa. Yeroo biraa oolatti tolee haala mijeeffadhe barreeffama faana sidii fidee dhufaa jechoota kanallee kana duwwaa nan fakkaatanii baay'eetu jira. Barreessee dhufa jechuudha yeroo biraa. Hanga sittuu yoo isinitti tolee like, share, subscribe gochuudhaan hin dagatinaa. Sa'aatiin qabu. Sa'aatiin kuniyyuu sa'aatii hojiirraa citteetu waan ta'eef kanarra isinitti dheeressu. Nagaa naaf turaa lafa nagaa oolaa. Please subscribe, like, share, comment gochuudhaan na jajjabeessaa. Waan baay'ee waliin hojjechuu dandeenya. Kanaafuu nama bifaan hin madaaliin ilaala.